Abiy Ahmed guyyaa afuriin duratu dirree waraanatti duulu deema lolee lolchiisaa duule duulchisaa injifannoon galaa ka jedhu har'a bakkinni jiru beekamee jira. Dirree waraanattu jira jechuudhaan viidiyoon ni gadhiise irra haasahuu deemna. Dhugumaanuu Abiy Ahmed dirree waraanaa deemee mishigii keessa ture dahoo keessattuu lolee lolchiisee qabsaahee qabsoo hoogganee ka jedhu irraa dubbachuu deemna. Suni alattu oduun waraanaa maaltu jira ka jedhullee isin biraan gahuu deemna. Itoophiyaa keessattu sila waan baasaa waan haarawaa guyyaa guyyaan dhagayuu deemanii yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota ilaalcha juntaa yookaan abaa'oo shanee qabanii ka yuunivarsiitii kanarra eebbifamanii digrii isaanii irraa fudhachuu yookaan mulquu akka danda'u akeekkachiisa jira. Wanni gos kana ta'ee akka hin beeku yuunivarsiitiin akkamiin barnoota nama tokko ilaalcha siyaasaa namaatii fi mulquu danda'a. Bilisummaan barnootaa yookaan ammoo akademik firiidamiin eessa jira? Sunirraa dubbachuu deemna. Kantiibaan magaalaa Dabre Birhaan hidhamee jira. Maaliif qabamee hidhame? Ka jettullee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Komaandee poostiin mootummaa Abiy Ahmed ajaja sadii baasee jira. Ajajii gurguddaan kukkunini maali ka jedhu haala hidhamtoota siyaasaa Oromoollee irra dubbachuu deemna. Koloneel Gammachuu ayyaana bakkinni irraa hidhame irra dhabamsiifame yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa irratti sodaan jirtu ammaan tanallee jabaachaa jirti. Kanaafuu Oromoon warra hidhamtoota siyaasaa kanaaf sagalee tahuu fi duula jalqabee cimsee itti fufuu qabaa jedhamaa jira. Kukkunin cufti odeeffannoo kenna kasaatii kana ka isin biraan gahuu deemnu isin faffacaasaa qooda waliin nu gaggaa isiniin jenna. Ka jalqabaa Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa ka duraanii haa jennuti. Muummichi ministeera Itoophiyaa ka duraanii maal jenna ministeerii muummee ka ammaan kana Dammaqee Mokkonnin jedhee miidiyaan nutti hime. Miidiyaan xaqalaa ministeera Dammaqee Mokkonnin jedha. Asumaan deebi'ee immoo xaqalaa ministeera Abiy Ahmed jedha. Nuu galuu didate aangoo dabarsee kennee jedhame diraama suni haasawamaa ture. Abiy Ahmed aangoolee dabarsee hin kennine hin duulle gar tokko hin deemne masaraa biyya keessa hin baane sana jechuun mirkaneeffannee turre. Dhiibbani Isaayyaas fi warra Amaaraa irra hawaasa addunyaa irra waan araaraa waan marii waan dhufee fi Abiy dhokata akka ture opiidoo isaa walitti qabeen sodaatina fakkeessa fi aangoo Dammaqee fi dabarsine malee wanni tokkollee hin taane jechaa ture. Har'a jechuun nama mishigii keessa dahoo keessa bahee ka dhukkeen biyyeen balleessitee bubbukatee reediyoo qabatee lolee lolchiisee dulchiisuu kawayaan irratti xurooftee beela hin fakkaatu. Abiy Ahmediin kiyini areedna haadatee mataa tutturfatee ministeerii aduu godhatee bareedee yuunifoormiin isaa ka wanni tokko ittiin bu'ini achi dhufee mishigii keessa gabbahee dubbata. Mee oduu televezyiiniin OBN jedhamu dhiyeesse wajjin haa dhageennuti. In kofala xiqqoorra. Wanni jalqaba isin dhageeffatanii amma oduun Abiy Ahmed dirree waraanaa lolee lolchiisuu duule duulchisuu jalqabee jira. OBN breaking news yookaan ammoo oduu simbirtuu qabatee dhufee Abiy Ahmed dirree waraanaa irra lolee lolchiisuun duule duulchisuudhaan muummichi ministeera haga gara dirree waraanaa deemee injifannoo gurguddaa raayyaan ittisa biyyaa argatee jira. Milkiin galaa jirra ka jedhu dhagayaa jirra. Abiy Ahmed dirree waraanaa hin jiru. Helikopteriinis fidee sagalee isaa dhageeffadha. Helikopteriin Abiy Ahmed fidee sagaleen isaa dhagahamaa jira. Abiy Ahmed garuu mishigii keessa gabbahee nuun jedha. Hai mishigii Abiy Ahmed helikopterii keessa helikopteriitu keessa nan fida mishigii was qabete. Dhagaa jirtanii? Kunin jechuun Abiy Ahmed helikopterii qabatee dhufe garuu mishigii keessa gabbaane jedha hin salphatu dhageeffadha. Okay, argaa jirtanii nama Abiy Ahmed eegaa qawwee isaa san. Warra Abiy Ahmed eegaa qawwee isaanii ka ittiin deemanii ka gosa Republican Guardii san qawwee Abiy Ahmed ittiin eegan sanii qabatanii dura deemaa jiranii. Irra deebisee xiqqoo san garsiisa. Warri kunam lolaa jiraamo waraan irratti jechuun
hirmaachaa jiramoo warra Abiy Ahmed tiksaa jiru Abiy Ahmed eegaa jiru Abiy Ahmed eegaa jiru moo warra waraana irratti hirmaachaa jiru laala helikopteri dhageeffadha okay xayyaara keessa bu'anii Abiy Ahmed yoo fakkeessu reediyoo qabatee naa kadeemu jiru kun isa reediyoo qabatee deemaa jira hojii reediyoo itti beeka Rwandallee baadimmeellee gaaf ture reediyoo operator kalaashi fannifataa namni hedduun Abiy Ahmed metriyees qabataa taankii maali madaafa jedhamee yaadamaa ture kan droonii wanni jedhanii Abiy Ahmed helikopteriin deema reediyoon deema reediyoo warri seegaa jira laala በጉርባ የምታዩት ጠላት እስከትናንትና ድረስ የያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስለቅቀናል። dhageeffadha bakki isin argaa jirtan kunini diinii haga kalee gaara inni qabate ammaan tana guutuma guututtu bilisoomsinee jirra jedha mee nami anin beeku gaara nami argaa jirtani አሁን ከኋላ የምታዩት ጠላት እስከ ትላንት ተቆጣጥሮ ተራራ ነው አሁን ሙሉ በሙሉ አስለቅቀናል mee dhageeffadha gaara haga kalee diinii qabate Abiy Ahmed amma bilisoomse በጉርባ የምታዩት ጠላት እስከትናንትና ድረስ የያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስለቅቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ቡርቃንን ይዘናል። ኦኬ ዋን እንጂ dhageeffadha gaarii isin dubattu agartani kunni haga kalee diinattu qabatee jira gaara kan bilisoomsine jira gaariis duban jira hin jiru gaarii isin mul'ata yoo isin mul'atan hin beeku an argaa hin jiru akki gaarii jiru fakkeessuuf uf duba millatee laala gaara kana kasagista jedha kasagista qabanne jira maqaalee sirriitti qabateen dhufne kasagita afaan afariitini maqaan gaara suni kasagista jedha inni maqaa gosa biraatiin yaama hayya maqaa waldaaluun waan jiraati kasagista gaara jedhamu kana bilisoomsine jira naa qabadda kasagista bilisoomsine jira naa qabadda burqaa fi cifraallee bilisoomsuu deemnaa jedha maalii fi waan kan naa qabadda isin jedhe gaara kasagista kan inni jedhan yookaan kasagita kana torbaan tokkoon durattu juntaa barbaadeessine cabsine dahoo warraa cabsine gaara kana qabannee jirra oduu jettutu jira oduu torbaanin dura isin dhageessu deemame waanuma biyyiin haasa'u hadhageennuti waanuma inni haasa'u dhageennuti suutti deemna የገባውን ጠላት እስክንቀብር የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ አንልም ምንፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን ህዝባችን ከጎናችን ነው በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው ምሁራን እየጮሁ ነው ይሄን እናንተ ተዛ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንት ላይ ታችኋል ነገም ይቀጥላል በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ ጠላት ከኛ ጋር አካባቢያችን አሸንፋለን ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያ ልጆቻችን እናሸጋግራለን Hayyee injifannoo Abiy Ahmed argatee tarreessee jira kasagitaa qabannee jirra burqaa fi cifraa itti deemutu jira gaarina duuban argitan kana kuno harre qabannee lola guyyaa tokkootiin Abiy Ahmed guyyaa afran darbe lole lolchiisaa ture yoomi kan inni duulaa jedhe yoomi ka Abiy Ahmed ni duulaa jedhee dubbate Abiy Ahmed guyyaa afurin durattu mana bahe guyyaa afurin durattu mana bahe waan hardhuma lole harre lolchiisutti jira jechuun guyyaa sadan dabre yookaan guyyaa afran darbe hin duulchifne jechuudha lole lolchiisaa hin jiru injifannoo guyyaa tokkoon arganne jedhe injifannoon itti fufaa jedha dhageeffadha ቁራን እየጮሁ ነው ይሄን እናንተ ተዛ ደግሞ በግንባርና ቡርቃን እንይዛለን የገቡትን ቀብር የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም ምንፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን ህዝባችን ከጎናችን ነው በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው ምሁራን እየጮሁ ነው ይሄን እናንተ ተዛ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንት ላይ ታችኋል ነገም ይቀጥላል በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል
በአንድ ቀን ድል የተገኘ ነው። በአንድ ቀን ግንባር ድል ጉያ ተኮ ሎሊ ጉያ ሀርዳ ተሄ ጀቹዳ አብይ አህመድ ጉያ ለማ ጉያ ሰዲ ዱል እንደምነ ዱል እንቱሬ ዲሊ ጉያ ተኮ ዮካን እንጂፈኖ ጉያ ተኮ ካኒን አርገኔ ጀዱ ኩን አሞ ተርባን ተኮ እንዱራቱ አርገኔ ጅራ ጀዳኒ አብይ አህመድ ትፉፊ ሜ ጥቆ ሃሰሂ ዋና ተጀቱ ከሰ ሄዱ ቢንክ ጅባ ሄዱ ዋን ጅርቱ ፊ ገርገሪ ደዳዋ ቁመና ያለው እናሸንፋለን ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ከልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱን በጣም ጥሩ ነው። በርቱ። ይገዋን አስጀዱ ባይ ነው ለማቺሳ ኦማን ራና ኬኛ ገመውንዳን ቆጲን ጎዴ ጎቱማንሳ ሐምሌንሳ ባይ ወልካዳ ዲኒ አመብየ ኬኛ አመኬኛ ወቹ ዋን እንደኝፍ ስፓት ኑላፍሴ ዋን ቀብሶ በኤራ አርሳ በኤራ ትከፈል ያርገን ከን ሰልመት ዋን ፍለቹ እንደው ተፈካቴ አመኬኝ ሲምቤኩ ቆጲ ኬኛ ሲምቤኩ ቱፊፍ ቆረና ላፋቴ ያባንከንከ ያሊ ጎዴ ጅራ ገሩ ፍንግኔቴኝ ኢሰው ገና ቱሬ ሀለ ጅጅሩ አንበርባኒፍ ገሩ ማውራናት እትኔ ጅራ አኩማ ገርተኒ ተቢ ነብሩ ኩኒ አመ ከሌሳት ዲናን ቀበኔ ቱሬ ወራን ጭማ ከሌሰ ጎኔ ቀበኔ ጅራ ሀረስ ጭፍራን ቀበና ቡርቃን ቀበና ዲኒ ይቱፈቴ ገረብዬ ኬየት ገለቱን አማ አዋለሜ ኡት ዱበቱ አንጀሙን ቀሩ ኑቲ አርሳተው ከበጃ አቦቲን ኬኛ አርሳታኒ ብዬ ከነ ከበክሴ ተወይ ጅሩ አምሞ ዲኒ ዲዮ ፈላ አኩም ዋንሰል ባት ሞቴ ዋንበር ባደ ጎት ተፈካተ ከከነ ቃኔስኒ ኢጆሊን ኬ ሶዳመሌ ቃኒ መሌ ብየት ጀራተን ኑራ ኤገም ዋንቴ አካታ ከናን ወማውራና ገብተን ከናውጂን ኦሌ ሀለ ጅሩ ባይ ነው ገመቺሳ ገርገረ ከን ሲትፎፍና በከ ቁልፊ ታኒ አደባ hinqabanna gama kana adda kanaan fedhiini diina guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira, nu gargaaraa jira, tokkummaan biyya kanaa eegamee jira, fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha, fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha, fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundammoo hin goona. Kana hunda hin goona aarsan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. kan milkeessuudhaa fi milkaa'aa jirras. Okay, anis mishigii galee kan qabsaawaa jiruu fi kana milkeessuu fi jedha Abiy Ahmed dhageettanii yoo jiraattan taate mishigii galee kan qabsaawaa jiruu fi jedha Abiy Ahmed. Namni mishigii galu dhiiroo wal gaafanna. Namni mishigii galu namni mishigii bahe akkam fakkaata? Abiy Ahmed eegee agartanii areeda haadatee wayaan isaa dhukkee biyyee takka hin qabdu. Ministeri godhatee daaraa dhukkee awwaarii tokkorraa hin mul'atu areedi isaa akkasitti tolfatee inumaayyuu meekaappillee dibatee saanskiriinii waan godhatee fakkaataa xiqqoo jechuun koofiyaattu jira akka gurraacha'ee fakkaataa gaaddisa koofiyaa kanaati malee aduulee natti hin fakkaatu yookaan saanskiriinii dibatee akkanattu bareedee garuu ammaan tana mishigii bahee jedhee yoo kijibu yoo fakkeessu mishigii bahee jedhe dubbata. Bakka qulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Gama kanaan adda kanaan fedhiin diinaa guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaan uummanni keenya duuba jira, uummanni keenya biyya kanaa eegamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundammoo hin goona. Kan hunda hin goona aarsan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Guutummaan addatti galee mishigiitu galee kan hojjechaa jiru injifannoo fiduu fi yoo jiraanne lammii Itoophiyaa taanee yoo duun ammoo biyya Itoophiyaa taanee qabsaawaa jira. Diinii hojjaa kennaa haga jabeenya kenna hin qabu moo'amuu barbadaahuu deemaa jira. Abiy Ahmed yoo dubbate Abiy Ahmed dirree waraanaa akkas bareedee meekaappii dibatee areeda hadatee ministirii aduu godhatee akkanattuu lolaa jira. Garuu yoo fakkeessu reediyoo qabata duratti yoo san dhageessifne isa helikopteriin dhufee helikopterii sagalee isa dhageettanii jirtanii warri isa eegu kun ammaan tana kun namni isaa eegaa jiru warra isa eegu Abiy Ahmed dirree waraanaa daawwatee odoo jedhanii fakkeessanii. Sanuu dirree waraanaa kun eessa akka taate hin beeku. Nami beeku tokkolleen hin jiru. Dirree waraanaa kun
eessa akka taate namni beeku tokko illee hin jiru. Abiy Ahmed dirree waraana deemee raayyaa ittisa biyyaa dubbisee raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessee odoo jedhamee fakkaata. Garuu warri yoo oduu fakkeessu oduu dharaa haasawan Abiy Ahmed boodigaardota isaatiin eegamaa bakka jirulleettu dirree waraana irratti lolee lolchiisaa akkasittuu jedhanii oduu fakkeessaa diraamaa gos kana haasawanii mee boodigaardi isa ka'is eegaa jiran kan laala yoo isaan xayyaara keessa gabbu'anii helikopterii keessa gabbu'anii ajajii kennameefi helikopterii dhagaa akkanatti deemaa jiran. Akkanatti jechuun Abiy Ahmed eegdota isaa wajjin laala warra qawwee Abiy Ahmed ittiin eegan san hin beektanini? Qawwee Abiy Ahmed san kunoo guddaa san qawwee isaan ittiin eegan san argitanii jirtanii. San akkasitti kun eegdota Abiy Ahmediiti malee Abiy Ahmedoo fakkeessuu reediyoo qabatee ka deemu kun isa eegdota isattu isa wajjin deemaa jira malee lola womaatu irrattu hirmaachaa hin jiru. Lola womaatu godhaa hin jiru. Garuu yoo fakkeessu yoo kijibu kijiballee akka dirree waraana gubbaattu duulaa jiru akka dirree waraana gubbaattu qabsaawaa jiru fakkeessee dhiyeessa. Kaasagiitaa qabannee jirraa burqaa fi cifra qabachuu deemnaa jedhee dubbata. Lafti kun lafti waraanii Abiy Ahmed qabadhee jedhu kunin lafa amma Abiy Ahmed lola guyyaa tokkootiin qabade. Nu Abiy Ahmed guyyaa 3 guyyaa 4 waraan gubbaa jira yaadna. Akka yaadamettu Abiy Ahmed lolee lolchiisaa jira. Waraan gubbaattu hirmaataa jira jennee yaadaa turre. Inni garuu waraana gubbaa hin turre, lola gubbaa hin turre, haja birattu ture. Lafa qabadhee jedhu kana Abiy Ahmed mootummaan isaa torbaan tokkoon durattuu lafa kana juntaa barbadeessinee qabannee jirraa jedhee gabaasee ture. Juntaa barbadeessinee lafa kana qabannee jirraa jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmed breaking news nutti hime. Lafa kana qabannee jirra jechuudhaan. Melala akka inni gaafas yoo breaking news nutti himu faanaan Noovemberiin har'a guyyaan 26ti. Noovemberii 19 breaking news televizyiiniin faana akkanattuu qabatee dhufe oduu nutti hime. ሰበር ዜና በካሳ ግታ ግንባር የጠላት ምሽግ ተሰበረ፣ አምባው ተደፈረ ጀዳኒ ጋረኒ ናኖ ከንጅረኒ ተወኔ ጅራ ኩኒን ከኑት መሜ 7 days ago November 19 har November in didamija lafti kunin kagaafa sun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qabate kan raayyaan Itoophiyaa gaafas to'ate har'a jechuun akkamiin akkas ta'uu dandeetti. Har'a deebisanii qabanneedhan takka yoomi jechuun lafti kunini mootummaan Abiy Ahmed ka qabatee duraanii yoo markabaatee deebise yookaan lafa kana juntaan qabatee juntaan to'atee ammaan tan ammoo juntaa harka deebisnee eegi jedhan dubbiin hin fakkaatti. Yookaan ammoo Abiy Ahmed lafa waraanii hin jirre lafa qabatamtee footoo ka'uu fi fakkeessaa fi achitti duul. Abiy Ahmed bakka waraanaa kan deemee waraan isaatiin wal beekaa jedhamee ture mishigi keessa bahee lolee lolchiisee harki isaa ol fuudhee garuu nagaatti dhaamata. Loltoota akka argite akka hin beekne haay loltoota nagaatti yoo bira deemuu fi ka'ee xayyaaratti deebi'u helikopteriitti deebi'u. Hai waliin lolaa hin turre waliin mishigi keessa hin turre. Abiy Ahmed mishigi keessa wajjin warra kan wajjin hin turre. Warra kan wajjin jechuun qabsaawaa hin turre koshoroo nyaachaa hin turre warra kan wajjin. Abiy Ahmed warra kan wajjin koshoroo nyaachaa hin turre. Abiy Ahmed jechuun meelaala bakki kana namni kun jechuun namni tokko asitti footoo akka gaariitti garsee jira. Abiy Ahmed akkasittuu eegamaa ture. Kun warri seegu. Akka inni eegama argitanii? Lolaa jira kiyyaan mishigi keessa bahee dhufee jira yoo fakkeessu. Maaliif diraamaa kan hundaayyuu Abiy Ahmed godhaa jira akka namni gara dirree waraanatti duulu. Ufii isaati hin duulu.
Ofisa sodaataadha Abiy Ahmed dirree waraana dhaqee hin lolu hin qabsaahu garuu uummata biraa sobee gara dirree waraanatti bobbaasuuf uummata biraa sobee gara dirree waraanatti bobbaasuuf waan kan hundaayyuu goosisaa jira. Waan kan hundaa ka goosisaa jiru akka namni biraa duuluuf kana jechuu ka barbaannu. Kaan Abiy Ahmed dirree waraanattu injifannoo argannee jirra jedhee eeginni dubbateen dubattu ammaan tana miidiyaan Itoophiyaa cuftinuu gabbaa'ee lafa Abiy Ahmed maqaa isaan hunda to'annee jirraa jedhan. Olola wal jala oofu wal jala fuudhanii injifannoo amma jechuun Abiy Ahmed durattuu eessa deemnaa jirraa jedha. Abiy Ahmed durattuu eessa deemnaa jirraa jedhe kaasaa giitaa qabannee cifraa fi burqaattu nu hafee jedha. ሰበር ዜና አሜ ገርግተን መከላከያ ሰራዊት ቡርቃንና በባቲ ከተማ ዙሪያ ያሉ ተራሮችን ተቆጣጠረ። ብሬኪንግ ኒውስ ሚዲያናም ዋኑማ አቢይ አህመድ ጀደሰን ወልጀላ ፉዳኒ ዱበተኒ ዋኑማ አቢይ አህመድ ጀደሰን ወልጀላ ፉዳኒ ገባሰን ካነ ጀቹኒ ድሬ ወራና ጉባት ሐሚሌ ነማ ደማክሱፊ ሐሚሌ ነማ ከካሱፊ አክ ወራኒ ገገፈማ ጅሩ ጎ ፈከሱፍ ዋን ጎዳማ ጅሩ akkasiin nama duulchisu barbaadan Abiy Ahmed bakki inni jechuun lolaa jiru argitanii jirtan bileer godhanii jirani warri sun dhaabbatu ka eegduu sun dhoksanii dirree waraana gos kanatti argamee lolaa jira. Kunin faana jechuun televezyiinii Abiy Ahmed ka lola isaa oofusanii dirree waraana gubbaattu Abiy Ahmed akkanaan lolaa jira. Haala gos kanaatiin lolli geggeeffamaa jira jechuudha. Haala gos kanaatiin lolli tayaa jira. Abiy Ahmed haala gos kanaatiin injifannoo kijibaatini lolaa galaa jira. Nu Abiy Ahmed jechuun akkanatti lolaa jira jedhee faana nutti himaa ture. Muummichi ministeera mishii keessa taa'ee lolli inni geggeessu deemu ka gos kanaati. Abiy Ahmed lola gos kana jechuun Abiy Ahmed geggeessaa jedhee namni yaadaa ture. Because documentary taqalaa ministeeru akkas duulaa turanii bara baadimmee duulaa turanii bara akkasii duulaa jiranii maali jedhanii documentary Rwanda deemee duulee jedhamee የሞት ፊልም ያጀዳኒ ዋን አቢይ አህመድ ጎሉ ደንዳዩ ኑቲ ማቱራኒ አቢይ አህመድ ሄሊኮፕተር እንደሜ ፎቶ ከያክኒ ገደበ ምቲ አቢይ አህመድ ማኪና አከሲፋ ከስ ታሄ ዋኔ ሎሉ ዋኔ ቀብሳው ሰይ ነምኒ ኩነኔ የቾኒ ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ሎላ እኒ ገገሳ ጅሩ ሀልነት እንደማ ጅሩ አገርሲሱ ፊ አቢይ አህመድ ይብደከሳ ከንከሱ ቡሰ ጀደ ሚዲያን ኢትዮጵያ ገባሳ ቱሬ ibidda akkasii kan keessa Abiy Ahmed uf buusedha. Garuu Abiy Ahmed argitanii jirtan areed haadatee meekaappii dibatee wayaa qulqulluu maalii godhatee achittuu footoo kahee gaddeebi'ee jira. Kagos kanaati Abiy Ahmed kagarre Abiyyi miidiyaan haasahu miidiyaan nutti himu kagos biraati. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo oduu bibbiraa isin biraan gaggabaabsinee genne galgala walitti dachaana. Oduun biraa ka isin biraan gayuu deemnu kantiibaan magaalaa Dabra Birhaanii kan naannoo Amaaraa qabamee jira. Kantiibaan kun inni qabamee hidhamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed waan inni juntaa wajjin hojjetuu fi qabnee jirra jechuudhaan karaa miidiyaatiin dubbatamee jira. Haa ta'uuti malee maddeen nama kanaan wal quba qaban akka dubbatanitti ajaja mootummaa Abiy Ahmediitii fi naannoo Amaaraa irraa kenname kan warra Tigree dhalattoota Tigree hidha jedhu hojii irra oolchuu waan dideef nama balleessa qabu malee nama hundaa walitti gurree hidhuun sirrii miti waan jedhe falmee fi hidhamee jedhamee dubbatamee jira. Komaandi postiin waraan Itoophiyaa hogganu ajaja sadii dabarsee jira. Ajajji sadii kan mootummaan Itoophiyaa karaa komaandi postiin dabarsee komaandi postiin tokkoffaan yuunifoormii waraanaa wayaa waraanaa huccuu waraanaa yuunifoormii waraanaa warri waraanaa liyyuu haayilee malee namni bira uffachuu hin danda'u. Dhowwaadha. Faannoon uffachuu hin danda'u. Qaamni kamiyyuu kan mootummaa malee wayaa waraanaa uffachuu akka hin dandeenye ajajaan dhowwamee jira. Namni tokkolleen qaamni tokkolleen wayaa waraanaa uffachuu hin danda'u. Ajajji darbee dhowwamee jira hin danda'u jedhamee. Lama komaandi postiin walama dabarsee jira. Wasadii dabarsee jira. Lammaffaa oduu waraanaa mootummaa Itoophiyaa qofattuu dabarsuu danda'a. Mootummaa Itoophiyaati alatti yookaan warra mootummaan Itoophiyaa hayyama kenneefin alattu oduu tokkolleen dabarfamuu hin danda'u. Oduun gosa tokkoyyuu kan waraana dabarsuun hin danda'u. Ajaji sadaffaan ammoo ajaji tokkini kan duratti dubbadhisan yuunifoormii waraanaati. Lamini oduu waraana
mootummaa malee qaamni biraa dabarsuu hin dandayu. Sanittu ture tokko sadaffaan irra badee jira jechuun itti deebi'a booda eegi arge. Sanittu dubbatame haa ta'uutii malee yuunifoormiin uffatamuu hin dandayu mootummaa malee yuunifoormii uffachuun dhowwaadha mootummaa malee jedhamee wayita labsamee jirutti warri kunini yoo san agartan taate yuunifoormiin dhowwaadha warri kunin. Warri kunini taammaanyi bayyanee faati argaa jirtan yuunifoormii har'a akkasittuu keewwatanii oolan. Taammaanyi bayyanee faati yoo argaa jirtan kun taammaanyi bayyaneetidha. Seerii yuunifoormii godhachuu hin danda'amuu jedhe dhowwe. Seerii komaandi poostii yuunifoormii godhachuun hin danda'amuu jedhe labsiin darbe kunin taammaanyi bayyanee faati. Akkamittuu hayyamamee akkamittuu danda'ame. Andargaachoo tsiggee faati. Maaliif hayyame kun jechuun mootummaa Itoophiyaa maaltu harka qabaa ka jedhu akkuma isin beektanii fi waan gosunittu jira seerii Abiy Ahmed baase bakka kanalleeni hin danda'amne bakka kanalleen jechuun seerii warraa fi hojiirra oolu warri waan fedhe godhuu danda'anii warri waan fedhanii tayan jechuudha kanuma akka beektanii fi kaasa'ee camadaa faatii hunduu keessa jiranii gara dirree waraanaa duullaa jedhanii warri akkasitti waa jijjiirate. Kun jechuun seera ammaan tana komaandi poostiin baase suni warri kun akkasitti yoo cabsanii ka argaa jirru wayaan waraana warri waraanaa malee namni tokkolleen uffachuu hin dandayu jedhamee ka dubbatame haala gosa kanaatiin mootummaan Abiy Ahmedii inni nu mataan isaa hojii irra oolchaa hin jiru. Oduun Abiy Ahmed dirree waraana irra dabarsee jedhame akka malee akka injifannoo guddaattu waaltadhaanii faananii FBC Ethiopian Broadcast Corporation hundaan darbaa jira. Abiy Ahmed dirree waraana irrattuu injifannoo argannee jirraa jedhe soba jechuu hin dandeettu biyya Itoophiyaa keessattuu. Miidiyaan bira gabaasuu hin danda'u miidiyaan biyya lalleen. Aktivistiin yuutuuberiileen feesbuukiin kan mootummaan Abiy Ahmed hayyama kenneef malee tokkolleen gabaasuu hin danda'u dhowwamee jira kaleerraa kaasee. Kaleerraa kaasee dhowwamee jira ajaja komaandi poostii ka kaleerra ba'eerra dhowwamee jira haala gosa kanattu jira wanni sadeen darbe keessa lama yaadadhee jira takka maal akka tahee hin yaadannee gara booda yoo arge isin biraanii gayuu deema ajaja gosa kana dabarsee jira mootummaan Abiy Ahmed oduun biyya alaa yookaan ammoo oduun biyya keessa akka hin dabarre ka godhu ammaan tana hagam tokko mootummaan kun akka inni muddame. Hagam tokko akka inni jechuun yaaddoo keessa seenuu ka agarsiisu kana jechuun kun jechuun mootummaan Abiy Ahmed hagam tokko oduu to'achuu akka inni fedhe kijiba akka inni haasa'u fedhe bakka hundattuu injifannoo argachaa jirra injifannoon galaa jirra maalii jedhamee oduun injifannoo kun haasamee akka namni gara waraanaa duulu. Akka namni gara waraanaa duulu, gara waraanaa deemu. Akka namni gara waraanaa duulu, gara waraanaa bobbaa godhuudha. Akka sadaffaa yaadadhee jira. Akka sadaffaa komaandi poostiin kabaase warra oduu kijiba mootummaa cehumsaa yookaan ammoo mootummaa biyya ceesisaa, mootummaa jijjiiramaa, mootummaa dhaabnaa warra jedhu tarkaanfiin irratti waa fudhatamudha. Takka. Duratti sanitti yuunifoormii waraanaa yookaan illee haayilii warra godhatu tarkaanfii fudhatama. Lama oduu mootummaa malee oduu biraa dabarsuu hin danda'anii warra dabarsu tarkaanfii fudhadha. Sadii ammoo warra mootummaan hin jiru mootummaa ce'umsatti nu barbaachisa marii biyyaalessatti nu barbaachisa yookaan ammoo mootummaa biyya kana gara duratti deemsuu danda'u mootummaa walootti nu barbaachisa warra jedhu tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabaa jedhame warri kun kam akka itaatiin beekamu. Mootummaa walootti nu barbaachisa ka jedhan falmitoota kafaa'uufa ta'uu ni mala yookaan ammoo warra didituu ayyaaloofa ta'uu ni mala yookaan biyya alattuu dhiyoo kana mootummaatti nu barbaachisa konfederaalistoota warra isaan ittiin jedhan ta'uu ni malanii yookaan federaalistoota warra isaan ittiin jedhan ta'uu ni malanii yookaan ammoo marii Illeen Gabramadiin faatii Profeesar Efreem Isaaq faatii Kuulanii Asaffaa Jaalataa faatii godhan warra sun ta'uu ni mala warra mootummaa gosa kamiyyuu mootummaan akka hin jirre fakkeessanii ajandaa mootummaan Itoophiyaa kufee jedhamu ittiin deeman hunda tarkaanfii fudhatamuu qabaa ka jedhudha. Kanaan walitti qabatee mootummaan Ameerikaa tarkaanfii oduu Itoophiyaa diigaa irra dhaabachuu qaba yookaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii Ameerikaa irrattu
biyyoota dhiyaa irratti fudhataa jiranii jiran. Mootummaan Ameerikaa dhaabuu qaba yookaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuu deema. Ka jedhullee oduu dhageenya jira. Kanallee oduu dhageenya jira. Haalli gos kanaa kanattu deemaa jira. Oduun gos kanaa waan akkasitti ta'utu jira jechuudha. Kan ammoo oduu kanaan wal qabatee mootummaan Abiy Ahmed raafamaa fi muddamsuu guddaa keessa kan inni seenee agarsiisu yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitiin Finfinnee har'a oduu baasen yuunivarsiitii irraa namni eebbifame yuunivarsiitii Finfinnee irraa namni eebbifame ka olola mootummaa mootummaan dhowwe yookaan ammoo dubbii badii propagaandaa warra juntaatiin deemu yuunivarsiitiin kun digrii isaaniirraa fudhachuu danda'a. Digrii isaan kanaan dura argatan. Digrii yuunivarsiitii irraa argattu barnoota argattu barattee itti dadhabdee waan argattu malee polotika biltsiginnaa barattee yookaan ihaadigii Abiy Ahmedii barattee polotika mikasii kenname. Kanaafuu polotika biltsiginnaa barattee ammaan tana junta deeggarta WOB deeggarta sirra fudhannaa doo jedhanii waan takka. Garuu digrii kanaan dura warri digrii argate obsuu hin danda'u yuunivarsiitiin irraa fudhataa jira. Wanni waan ajaa'ibaati wanni gos kana takka ta'e hin beeku Itoophiyaa keessatti mootummaan kunin oduun biyya addunyaa kana akka biyyi seentee hin gabaasnu dhowwu ammaan tana ammoo digrii nama duriif kenne irraa deebisee fudhadhaa jechuu nama mootummaa coomsattuu dhaabachuu qabaa jedhu hidhu waan akkana kan cufayyuu dhagayaa jirra. Waan ajaa'ibaati waan dhagaa jirru mootummaan kun hagas hundaayyuu kufuu isaati. Oduu akkasii kan bal'inaan yoo barbaadan jechuun Addis Istaandardiin qophii afaan Oromoolee jalqabee jira. Yuunivarsiitii Addis Istaandard afaan Oromootii fi afaan Ingiliishitiin oduu barreessa. Kunillee jijjiirama guddaa tokko hayyoonni yuunivarsiitichaa irraa eebbifamanii biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiranii Itoophiyaa bira dhaabbachuun gaarichaa fi deeggartoota isaanii balaaleffachuu jiraachuu eeree yuunivarsiitichi warri kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiranii junta balaaleffachuudhaani dubbatee haa ta'u malee namni dhuunfaa kamuu yuunivarsiitii irraa eebbifamee garee hidhattoota abuuti deeggaruun maqaa gaarii yuunivarsiitichaa fi oolmaa biyyaa fi oolee tuffachiisuu waan ta'eef tarkaanfiin ragaa barnoota dhabuu dabalatee seeraan kan gaafachiisu ta'uu ibsee jira. Ragaa barnoota dhabuu qofa osoo hin taane seeraan kan gaafachiisu. Dhiiroomaa wanni akkana seeraallee hin gaafachiisu junta eegi deeggartu biyya addunyaa adda addaa irra warree jiraatan biyyoota addunyaa gargara keessa jiran jedha beekta biyyoota addunyaa adda addaa keessa warree jirtan maali wanni gos kana namni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiruyyuu abbaa fedhe deeggaruu mirgi qabaachuu qaba. Academic freedom waan jedhan tokkotu jira sila. Yuunivarsiitiin Finfinnee biyyoota dhihaallee akeekkachiisee jira. Yuunivarsiitichi ibsa ejjannoo baafateen biyyoonni dhihaa dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasisanii irra akka of qusatan yaadachiiseera. Kunin oduu yuunivarsiitii Finfinnee irraa isinii kenname. Akka gabaasa EBC'tti yuunivarsiitichi haleellaa suukkanneessa lammiilee nagaa irratti gareen hidhattoota abuut raawwatuu fi daba biyya diiguu gaaricha balaaleffateera. Yuunivarsiitiin Finfinnee hayyoota dhaabbatichaa irraa eebbifaman garee hidhattoota deeggaruu irra akka of qusatan akeekkachiiseera. Haala oduu warri barreessu dubbisaa jira. Deemnee asillee hin baane. Deemnee asillee hin baane. Yuunivarsiitiin Finfinnee kutaa addunyaa kana warri juntaa deeggartanii anallee dabalate digriin keessanii. Ameerikaan baranna jedha. Yuunivarsiitiin waan akkasii bara dargiillee godhee hin beeku. Bara Lasillaasellee waan akkasii godhee hin beeku. Bara akkasii wanni akkasii godhee hin jiru. Kabarana baasa. Waan gos kana dhageenye hin beenu. Waan baran ta'e. Kanattu jira oduu bira oduun jirtu. Magaalaa Bahar Daaritii fi magaalota naannoo Amaaraa keessatti waraanii juntaa kun geggeeffamaa wayita jirutti naannoo Amaaraa guutuu haa jedhuuti. Tokko jalqaba mana farsootii fi mana jalqaba man jimaatiif man shiishaa cufanii mani jimaatii fi mani shiishaa dargaggeessi jimaa fi shiishaa dhugaa jedhamee cufamee achiin dubattuu ammaan tana mana dhugaatillee cufamee ture. Warri wal fuudhu namni wal fuudhuu naannoo Amaaraa keessatti wal fuudhuu hin danda'a garuu cidhaa godhachuu hin danda'u. Sargii godhachuu hin danda'u. Maallaqa sargii fi godhatan raayyaa ittisa biyyaatiif kenna.
waan gaarii biyyaa fi oolcha. Muummeen ministeera dirree waraanattu duulee dheebotee waraan wajjin namichi duratti agartan sani ka areeda haadatee bareedee saaniskiriinii meekaappii diddibatee ministirii aduu godhatee helikopteriin dhufee san inni nu deemee dirree waraanattu beela'ee koshoroo nyaata isin maaliif diggisii godhattani. Warra jechuun wanni nama ajaa'ibu hojiirra oolee jira. Godina maalii jedhani godina Agoo godina Awwii godina Awwii Goojjamii dhihattu argama. Benishaangul biraan jira godini kunini magaala akka Chaagnii, Injibaara, Daangilaa, Durbeetee fayyadam qaqqaba. Warra jechuun Chaagnii, Daangilaa, Durbeetee akkas lafa akkasii goes qubatu. Warri sargii godhate hayyama mootummaa malee dhokatanii argotan qabne jirraa jedhu. Oduu naannoo Amaaraatti qabamanii jiran. Maal jennaan yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa wa barbaadutti mootummaan qusadhaa horii hin balleessin jedhetti seera ala warri sargii godhate mootummaan naannoo Amaaraa qabee jira. Qabee waan isaan ittiin godhatan dhaalee raayyaa ittisa biyyaatiif kennee jira. Wanni waanuma ajaa'ibaa guyyaan baasa dhageenya mootummaan Abiy Ahmed hagas cufaayyuu muddamsuu keessa seenee jira. Kabira ammoo dhaabbileen mootummaa ka magaalaa Finfinnee keessa hojjetan cuftuu isaaniiyyuu waraqaa eenyummaa tokkollee akka hin kennin hojjettoota. Magaalli Finfinnee waraqaa eenyummaa kennuu dhiisee jira. Walumaa galatti waraqaan eenyummaa namaaf kennamuu dhiisee jira. Ammaan tana waraqaa hojiitiin waan juntaa fi woboon seenaa jiruu fi waraqaan hojii nam tokkoofiyyuu kennamuu hin qabu ka jedhu. Waraqaan hojii dhowwamee jira. Waraqaa hojii hin kenninadhaan. Odoo jechaa jirru dubbachaa jirru waraqaan eenyummaa ka magaalaa Finfinnee naannoo Amaaraatti qoodamaa jira. Dejen, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Bahar Daarittuu qoodame warri Abiniitii fi warri faannoo Amaaraa Finfinneetti dhufee qubachaa kenni jiru gabaasne turre kana. Kana jechuun waajjiruma Adaanech Abeebee keessa warri quuqa saba qabu warri Oromoo nutti hime. Adaanech Abeebee wata humni hin qabdu warra Amaaraa ka Abiy Ahmedii eegu ka juntaa yookaan woboon akka magaalaa hin seenne eegodham naannoo Amaaraa keessatti waraqaan Finfinnee warra Amaaraa qofaa fi qoodama warra Amaaraatii fi qoodamee Finfinnee dhufanii qubachaa jiran. Odoo dubbachaa jirru boolee arrabsaatii fi furii gara boolee qarqara sunitti warra Oromoo ka qubatu kaman jaarrate gariin isaanii warra durii Harargeerra bara Abdii Ilee buqqaanii dhufanii kalee mana barumsaa man jireenya isaanii irra diigaa turan. Man jireenya Oromoo ka Finfinnee keessa qarqara Finfinnee mootummaan Abiy Ahmedii kalee diigaa oole. Kalee guyyaa dheengaddaa diigaa oole. Namni dubbatu tokkolleen hin jiru. Mana dhibba hedduu ka warra jechuun buqqa'ee dhufe Finfinnee keessa qubachaa jiru qarqara Finfinnee yeroo rakkoo kanatti yeroo sila namni mootummaan gargaaruu qabuttu warra jaarrate mana akka ta'e keessa galu mana laastikii sallee nambisne mootummaan Abiy Ahmedii diigaa ture. Haala goos kanaatiin. Haala goos kanaatiin mana diigaa ture. Footoon mana diigame sun inni miidiyaa hawaasaa gubbaatti naannawaa ture. Hedduun isaanii warra Oromoo ka Baale wanni maqaan maalidha jechuun Harargeerra dhufan. Garii warra Oromoo ka Shawaati ka durii manii lafti isaaniirraa fudhamtee ammaan manja jaarrachaa jiranii warrattu diigamaa ture. Kanaan walitti qabatee wanni tokko jechuu barbaannu Adaanech Abeebee warri kana hin qubsiisaa maali jettee jirti. Garuu ajajaman diiguu kana ka godhuutu jiru Adaanech Abeebee mataa isiiti. Akkuma dhiyoo kan isinitti hime namtichi Finfinnee koomishiniin lafa koomishiniin magaalaa investimentii nama Oromoo Madagaskaritti deebisaa jedhu Girma Seefuu Maaruu abbootii qabeenya Finfinnee walittuu qabe isin qofti raayyaa ittisa biyyaatiin maallaqa kenna malee bakka feetanitti lafa isinii kenna. Bakka feetan nutti abbaan fedherraa qubatuuti. Qabeenyi nu qabnu lafa akka feetan isinii kennine waan feetan irratti ijaarratan jedhee abbootii qabeenya naannoo Amaaraa fi warri garii walittuu qabee akkas maallaqa kenni qooduu gabaasne turre haala goos kanaatiin deema jira. Mootummaan Ameerikaa oduu soba Itoophiyaa irratti facaasu irra akka of qusatu mootummaan Abiy Ahmedii sodaachisee jira yookaan ammoo tarkaanfii Ameerikaa irratti fudhachuu deemna jedhee tarkaanfii inni fudhatu maallaqatti hin beekamu. Kana ka jedhe ministeera deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Kabbada Deessisaati. Gurbaa Kabbada Deessisaatti kan hin beektani. Namuma akka Biraanuu Leenjisoofaati. Mootummaa Ameerikaa akeekkachiisee jira. Footoo isa waan argeef ammaan ta'e irra deebis malee ka durattuu isinitti hime kana haala goos kanattuu jira.
mootummaan Abiy Ahmedii biyyoonni dhihaa jechuun dhiibba guddaa irratti godhaa jiranii jedhanii haala gos kanaatiin wanni jechaa jiranii oduu durattuu isinitti himne sani bulchaanii magaalaa Dabra Birhaanii kajunta gargaaraa jedhee mootummaan Abiy Ahmedii hidhe itti gaafatamaan nageenya magaalaa Dabra Birhaan Daani'el isheetattu bulchaanii magaalaa kana qabamee jiraa jedhe. Itti gaafatamaan waajjira poolisii magaalaa Dabra Birhaan illee hidhamee jira. Komaander Taayyee Habtee Goorgis jedhama. Innis hidhamee jira. Komaander Taayyee Habtee Goorgis juntaa wajjin walitti dhufeenya qaba. Walitti dhiheenya qaba jechuudha. Nam lama jechuun ka hidhame. Oduu kayyoo barbaadan. Oduu dubbisuu eegi barbaadan kun magaalaa Dabra Birhaaniti jechaa jirru. Oduu dubbisuu eegi barbaadanii oduu afaan Oromoo ammaan tan oduu gaarii BBC afaan Oromoo qofaa miti. Addis Standardiin sagantaa afaan Oromoo qaba. Afaan Oromootu deebisanii barreessanii Addis Standardiin durii afaan Ingilishii qofa ka oduu dhiyeessu ammaan tan jechuun afaan Oromootti Addis Standard afaan Oromoo deema dubbisa laayikii godha waa hedduu qabanii oduu Addis Standard afaan Oromoo jaaladha. Afaan Oromoo dhiyoo kana egaa argitan taate mootummaan Ingilizalleen afaan Oromootiin ibsa baasaa jira. Abiy Ahmed afaan Amaaraa qofa kan inni dhaadessu garuu mootummaan Faransaayilleen dhiyoo kana waa'ee nageenya Itoophiyaa keessatti fi gargaarsa kennuu wal qabatee afaan Ingilishii fi afaan Oromootiin dhaamsa barreessee jira. Mootummaan Raashaalleen afaan Oromootiin dhaamsa dabarsee jira. Mootummaan Ingilizalleen afaan Oromootiin dhaamsa dabarsee jira. Yoo si yaadattanii ammaan tana imaammata hojii warraa ilaalchisuudhaanii Feesbuukii fi Tiwiiterii afaan Oromootiin dhaamsin dabarsan. Tarkaanfii fudhachaa jiranii waan gosa kana dabarsaa jiranii. Barruun Addis Standardii afaan Oromootiin dhufee jira. Kanaafuu afaan Oromoo kenna kana akkasiin guddisna haala gosa kanatti deemaa jira. Akka afaan Oromootiin hordoftanii isinitti himuu barbaada. Kun dhaabbanni kun Oromoo Federaalist Koongireesidha. Oromoo Federaalist Koongireesiin ammallee taanan aduun hin jirti. Abiy Ahmediitiin mariitu deemna hidhamtoota siyaasaa gadhiisii mootummaa coomsaa ji'a dhaabii hundeessine biyya kan ceesin malee hin dandeenye jedhee ibsi baasee jira. Abiy Ahmedii warra mootummaa coomsaa dhaabanaan jedhan cufa hidhuu deema jedhee komaande postiin isaa ibsi baasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dirree waraanaa deemee duulee jira jedhamullee har'a jechuun dirree waraanaa helikopteriin dhaqee footoo kahee gad deebi'ee jira. Eegi dhaqeen dubattu injifannoo bakka gurguddaattu arganne jechuudhaan lafa akka kaasaa giitaatii fi burqaa fi cifraallee har'a qabachuu deemnaa jedhe miidiyaan Itoophiyaa ammaan tana waraanii Abiy Ahmedii magaalaa Baateetii fi magaalaa Kombolcha gaarreen achi jiranii qabatee marsee jira jedhe dubbatee jira. Garuu oduun kunini oduu fakkaatu miti haala gosa kanaatiin jira. Gaazexeessaan Ahaduu Reediyoo gaazexeessaan kunini mirga wabiitiin akka gadhiifamuttu murtaa'ee fi ture. Gaazexeessaan Ahaduu Reediyoo kunini mirga wabii manii barumsa manii murtii eegeef poolisiin Abiy Ahmedii kabajuu diduudhaani gaazexeessaa Kibroom Worquu ammallee mana hidhaatti tursee jira. Kibroom Worquu gaazexeessaa Ahaduu Reediyooti dhalata Tigree waan ta'eef qabamee sunittu jira. Hagammaan tana mootummaan kun dhalattootiin irratti xiyyeeffatu Oromoo fi Tigreeti dhiyoo kana gaazexeessaa Abdusalaam Hassan Watticha gaazexeessaa OMN kaduraanii magaalaa Bishaan Gurraacha Shashamannee irraa qabee hidhee jira. Gaazexeessaa Oromoo Katahee Mallasaa Dirribsaa waggaa 1 fi ji'a 6 olii hidhuu isaatti beekama. Haala gosa kanaatiin mootummaan Abiy Ahmed gaazexeessitoota Oromootii fi Tigree ta'anii adamsaa jira. Oduun kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Warri nu jaalatanii nu qoqqoodanii faffacaastanii waliin nu geettanii hedduu isin galateeffannaa ka maamila nu godhatanilleen akkasuma galata guddaa nu biraa qabdanii sira nu daawwachaa jirtanii yaadii keessanii maal fakkaataa ka jedhu nu barreessa. Oduu dhagayaa jirruun watakka Oromootti himuu barbaan. Mootummaan Abiy Ahmed dirree waraanaatti injifannoo argachaa jira jedhee nama Oromoo hedduu sobuudhaanii duulii akka namni deemu godhaa jiran. Mootummaan Abiy Ahmed injifannoo waraana fakkeessuu fi oduu injifannoo baay'eetu odeeffamuu deema. Injifannoo arganne jirra, junta barbadeessine jirra, waraan bilisummaa Oromoo barbadeessine jirra jedhanii oduun injifannoo guddaan haasamuutu deema. Humni badii qabne jechuudhaanii deeggartoota ABO'tii fi KFO deeggartoota juntaa jedhanii nama hedduu hidhuu deeman. Kun jalqabee jira.
cimee jabaatetti fufuu deema. Kaan ammoo waraana deeggara jechuudhaani abbootii gadaa Oromoo, abbootii siiqee, maanguddoota biyyaa warra adda addaa baasanii waraana duulaa, waraana deeggara jedhanii waan adda addaa diraamaa guddoo hojjechuu deeman. Kanallee ifirratti eega quba qabaadhaa beekaa. Kaan ammoo abbootii qabeenya Oromoo waraana kanaafi yoo maallaqa hin baasne maallaqa hin kaffallee biizinesa hin keessirra cufna gibira sittuu daballaa junta wajjin jirta abaa wajjin jirta jedhanii saamicha guddaattuu geggeeffamaa jira. Kun saamichi Finfinnee qofaa miti naannoo haga jechuun daangaa keenya haga Mooyyaleeti haga jechuun Haramaayaa biyya Jimaa Awwadaayii fi haga Wallaggaa keessattuu saamichi gos kana deemaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii Oromiyaallee keessatti lola gurguddaatu geggeeffamaa jira. Ammaan tana lolii waraana bilisummaa Oromoo ka dhihaatii fi ka kaabaatii fi kibbaa jiddu galeessalleen cimee dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhaa jira. Lolli kaabaa akkuma durattuu Abiy Ahmedii dubbate injifannoon inni jedhu sun hedduun isaa dhugaallee ta'ullee baatu lolli karaa hedduun geggeeffamaa jira. Magaalaa Laalibalaa qabachuu fi warra dhufe humnoonni adda bilisummaa agwoo humna Amaaraa 20 olii bittinneessinee jirra jedhanii jiranii achiin duballee warri hafee wal gurmeessanii dhufanii warra suleerra tarkaan fudhannee nama 100 hedduu boojinee hedduu ijjeessinee jirra. Ammaan booda magaalaa agwoo kataate magaalaa Laalibalaa keessatti warri Amaaraa ka dhufee lolee nama ijjeessu miti dhufanii bakka amantii kanaayyuu hayyama kenna malee muuduu hin danda'anii jedhanii jiran. Muudayyuu dhufuu hin danda'anii ammaan booda waraanii akkasii ka qoosaa hin jiru jedhamee dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo dirree Goondarii Kibbaalleen waraana cimaattu gaggeeffamaa jira. Waraanni sulleen humnoonni ittisa Tigraahii waraana Amaaraa ka dhufee ofirra deebisanii lafa qabiyyee ciccimoo waraana qabannee jirra jedhanii jiranii. Haa ta'uutii malee qabiyyeen ciccimoon isaan qabatan kunin maal akka taate isaallee waan dubbatanillee hin qabani. Karaa biraatiin ammoo magaalaa Mezezo kun Shawaa Kaabaa keessatti waraana kaleeffarra gaggeeffameeni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jala baatee harka humnoota ittisa Tigraayitii fi waraana bilisummaa Oromoo seentee jirti jedhamee dubbatamee jira. Ankoober to'atamtee odeeffannoon jedhamee odeeffame kun dhugaanatti hin fakkaatu karaa suniin Ankoober haga ammaan tana to'annoo naannoo Amaaraa akka jala jirtu magaalii Dabre Birhaanilleen to'annuma naannoo Amaaraa jala jirtu jechuudha. Gara biraatiin mootummaan Abiy Ahmedii gargaarsi namooma naannoo Tigraahii akka seenu hayyamee jira. Konkolaataan 40 gara Maqalee maqaala midhaan faatee akka deemullee hayyamee jira. Gara biraatiin balalliin xayyaaraa gara Kombolchaa akka inni deemu. Kombolchaa fi Waldiyaa akka inni dhaqu hayyamee jira. Maqaleellee akka inni deemu hayyamee jira. Kun jechuun waraanii bakki kanatti oduu gaggeeffamaa jiru hayyamii kun hin kennamu. Waraanii bakki kanarraa fagoo tahuu danda'a jechuudha. Malee silaadoo waraanii Abiy Ahmedii Kombolchaa marsee taate xayyaarii mootummoota gamtoomanii achi deemee balalee gargaarsi hin buusu. Maali gaafa warri Tigraachitti dhiyaate Kombolchaa qabachuu deemna dirreen xayyaara balalii fi cufaadha jedhanii akeekkachiisanii dhoowwanii ammaan tana achi akka gargaarsi deemee kennamu hayyamii kennamee jira jechuudha. Kun jechuun waraanii qarqara sunitti yookaan naannoo sunittu tayaa hin jiru. Haala gos kanaatiin gargaarsi akka achittuu kennamu hayyamee